Zamboota maqaan isaa mucaan naabootiyaa san fakkeenyaaf gaama roobaadha. Aye. Roobaadha beeytee jaarsa tokko jira aqliiluu jennaani ni du'e. Dhufeetee abbootiyaa mucaa kee kana ni dhorkite mondoo jirree midhaanin naqee midhaan fichisiise. Ni biraa jedhamu roobaadha. Fadu roobee fadu caamaan irraa dhorkite. Aye. Ijoollee lama beektaa ni biraa jedhamu roobaadha na hin beeku siifi fadu roobee fadu caamaan narraa dhorkite mondoo jirree. Nibras roba. Fakkeenyaaf yoo mere. Fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf. Maqamoorra gadiiti kunniin abboo. Maqaa gadiiti yoors. Fakkeenyaaf yaa. Takkan isinii. Fakkeenyaaf. Aye. Mucaan barataadha. Barumsanuma dhaqaa barumsi hin galuuf. Lubbuuwwan koomantiin haa. Akka barsiisaan mucaa kana bakka numa barsiisaa hin galuuf hin qabatu wanta hin qabatu. Aboodee miti maatii hanke yaamii jeen barsiisan kan dhaqee abbaa isaa milfe kana barsiisaa maaliif abbaa hanke yaame taane nani awoo abbaadha ilmi hanke waan takka hin beeku aa fi baa dan beeku mucaan kankee doomaadha ganaa maroo barumsaa kana nutti fidinii jeen abbaanis haiboo akkamitti ilma kiyyaan akkana jettaa mucaan kiyya waan feete gaafadhu siif deebisaa jeen barsiisaan hayyeen hin gaafadhaa dhaggeeffadhu jeen deemiti mucaa jeen akka naan barsiisu jiru kutaa jaha keessa lalaalii jeen akka naan barsiisu jiru kutaa jaha keessa lalaalii jeen isinii galeemi akka naan barsiisu jiru deemiti kutaa jaha keessa lalaalii jeen jennaani mucaan dhaqeetii fiigee kutaa jaha keessa barbaadu eegale barsiisaan hin jiru deebeeti barsiisa kutaa jaha keessa hin jirtu kamii jennaani abbaan moggaa dhaabbata beete usboo dhamaa wayiifuu barsiisaan kun wasiin jaa kutaa jaha dhaabbee 5 fi 4 ilaaltu jeen abbaan keessa darbeetti Guyyaa tokko immoo guyyaa tokko jaaltu mucaa bootiyyaa tokko karaa beeyte Yuusufee jeniini. Fakkeenyaaf beeyta. Yuusufeen hin beeku. Ministirii laal gaafa san ministiriin tun gaafas dura dhufte karaatuma keessattuu ni beeytaa mita 8. Ana gaafachuu jirta? Ministirii jechuu dhageesseemi karaate dabarte qaree dabre jeeqa dabarte dhaguu qofa. Ministirii caaltuun dhageetti na fakkaate. Dhagee yaa. Ministirii. Ministiriin san gaafa san dura dhuftee beeyte haari'a. Mucaan keenya sanis amata san kutaa 9tti fuutee majee daftara hunda bitanii fi waa hunda bibbitaniif. Duraan bootteen deema amma qodaa hunda bitanii fi yoo dabree dhaabee figamee biidha. Sanboota guyyaan san horofaa ministirii fattanamee guyyaa laallachuu deeman san boottee kaayyateeti horofaa mana barumsaa dhaqe. Bar qabxii jalaa irra ta'e Yuusufeen kufee hin jenne. Ganamaan himeef laal kunoo kophee abbaa guddoo kaatee kute isiin kaama. Kufeennaan. Rooba kanaan kophee abbaa ta'e isarra guddoo kaatee eeyisa dhaame duubame akkami kufee. Meeqa manaa fida amma isaan jira ni caccabee isiin akkas. Lakkii aadaa fatana kufee barjaniin fatanuma saniin baana kaabar kophee guddoo kaatee kute isiin. Waan dhugaatii beek waan dhugaatii uffatee. Nin beeku. Dhagee. Gabichi fatanaadha janii ni galchan. Amata itti aanu dabreen ga'uyyaa. akkas itti nuu fide yaa. Akkas ta'uu kuftee too. Okay, beebii amma fakkeenyaaf
Ah. Guyyaa tokko immoo muuxannoon isinii mamma caaltu jimaa qaaliidha. Jimaa qaalii bakka jidduu san eessitti deemte tokko ka wayi Saati nama 200 nu dhaggeeffachuu jira. wayi fudhachuu deemti. Hanga isin dhuftuun Oh, nama 200 nu ilaaluu jira. Nu dhaggeeffachuu jira. eessittiin daala hanga isin dhuftu. Itti fufi. Hayyee jimaan qaalii beektaa jaaltu jimaa 200 bitadhe. Aye. Jimaa 200 bitanneeti du'aa godhu yaana masgiidatti. Akkasittiin jimaa san dhaqee kamee du'aa goone. Ani hanga boodaa qofan yaaqama'uu tana qofan arge gaa'ee waan as waan irraa dhageessanii ma. Dhagee bashannansi. Kofluudhaaf qophiidha. Akka gaariitti. Okay, gaaf tokko abbaan ilmoo isaa tan waggaa 8 takka barsiifate beektaa. Ganama subii akka isin mana qaraatii dheetu kaasuudhaaf ulaa dadheetii. Yaalmatiyyaa kaayisaan si geesse jeen abbaan ilmoodhaan. Obbo kana ilmoon lakkeen abbaa dhakkuma hundan doorran ka'u. Maal naa hojjettaa bultee akkanatti dhangalaatee rakka haatii karaatiin dhayitu. Lakkee abbaan irra dhakkuma hundaan jiru. Maal taate? Alaqaa kutaa keenyaa tokkootu kaleessa. Ayyaa alaqaan maal si godhe? Kottu chukkulaataan sii bitaa jedhee na fuudhe. Hayi maal chukkuleetaa maali? Ani hin beeku abbaa chukkuleetaa akkam fadhus ni beeyta mire. Ati chukkuleetaa kanaaf waa meeqa taatanan beekaa? Sootuma chukkuleetaa sii bita jedhee na gabbaase. Hayi duba chukkuleetuma inni sii bitee akkana mudhiitu cabseessise dhangalaasee si rabbisa. Lakkee bara akkasii miti. Hii maal natti himu deemta? Chukkuleeta nyaannaa koottu naan jedheetuma suutumatti mana qaraatii shuboon na gabbaase. Haaya dubaati jaluma deemtee reewwan isiin deemnaan. Maalan godhee abbaa gaan chukkuleetaa kanaan fudhate jedheen dhaqe. Haaya meetti fuyyaan talatiyya. Micaa. Micaan barokkuma suuta ija keessa naanaaleeti siin jaaladha. Hayi siin jaaladha. Ani jaalalaan qaraatii si argeen tal. Lakkee barani maalatti hin beeka jalumaan deeme. Haaya shuboon si baasee isa si geesse. Hoggu shuboon na baasee geesse na fuudheetuma mana isaanii na geesse. Haaya inumaa jala deemte manallee. Duwwoo. Mana isaanii kana keessa algaa guddaa tokko jira, televiziyoonaa jira, chokkoleetaa kana akkanne beektaa abbaa. Haaya chokkoleetaa irraa fudhatte. Chokkoleetaan akka akkannee chokkoleetaa biraa tokko sii kanna. Kanammoo kun algaa kanarra nyaatan naan jedhe. Haaya duwwoo. Yaa abbaan irraa dhiisime inni miila 3 qaba. Ati hoo miila 3 akkasaa san ni qabda. Jetteen abbaan. Wallahi ni dandeessa feesisha. Hedduu takka wallahi. Abbaa fi hundallee haasa'an. Wallahi ni dandeessa waa. Wallahi anna biraatu moggaadhaan akkas godhachuu jiran seera. Nabi laman see. Hedduu danda'a wallahi. Sadii jetteetti hermarra. Ittiin uf dabalee. Sadii jeer. Sadii jeer. Abba gaafattee baratis ni qabda addeen akkam ta'uuf gaafattee itti hambeessu. Akkam ta'uuf gaafattee. Inni akkasitti fufaayyee. Yookaan dabalii yoo Yoo qabattee itti bee. Laalaa irraaf ni gaanganuma. Ni dandeessa. Fuad Biyya welcome.
caaltuu siin kobalchifne. Hedduu malee waan bara osoo hin filatiin hoflu eegalee. Caaltuu teenya gaaf tokko ni yaadatta kana naaf itti xiqqoo asirratti aartee turte gaafa sargii keeti. Nan beeka. Fooloon kiyya barga amma gaafa sanaa galite malee jiraan asootiiti. Mallee jee ammallee kaasiree rakkoon qabu. Daboolu na gurrachiisoo ta'e. Hanga sirraa sosoodite caaltuu teenya hanga gaafa sirraa argadharraa sosoodite. Atuu biree ammallee. Tite ko amma nan sodaadhe bakka gaafa sanboota nama waajjirti. Yaa amma atillee nama. Uleedhaan oofi. Narraan bareedu. Gaaf sana nan tuqu beeyee. Ni sodaadha bar beekaati dhufeen firaa keessaa dhiifama isiniin jedhee asirratti iyyuu ture. Yaa nin beeka argee ture hundi nin beeka abshir. Inni akkasii ijoollee teenya fooloo nu godhamee warri as jala jirtan hundumti keessanuu dhufnee gishee takka isin tattabachiisna. Inni keenya silaa akkasii wal hordofee wanti ijee hedduu bareedaa Yaa. Itti fufaa bakka eegu takka isin irraa hin qabadha. Ayyee. Akkuma qabu qabaannaan itti ta'uu dandeessaa. Yoo caaltu. Takka of. Mucaan ni danda'a wallaahi. Sirri danda'a malee yeroo dheertuudha haronaaf anis akka hin beeku sooshaal miidiyaa irratti garuu qoosaa akkanaa qoosa jee yaadee hin beeku. Ay qoosaa isaa daran barra akkaataa inni sagalee fakkeessu kanaan na ajaa'ibu. Hedduu danda'a. Jaafar Alii Jaafar Alii. Jaafar Alii jette. Akka Jaafar Alii tattee sagalee. Iddoo baadiyyaan deebitu. Istiidoon bilbilu jira. Yaa silkii itti bilbila manaan mutu godheera. Fayyii jalqaba. Akkasiisa. Akkasii silaa namni keenya bar namoota dandeettii akkanaa qaban kana silaa jabeessanii wayyaadha. Yaa. Wallaahi. Akkasii. Yeroo dheertu turuun deemu yaa. Ayyee tadhumaa takkan irra kaafe. Ayyee. Gaafa tokko jaarsaa fi jaartii wal lolan beekte. Osuma wal lolaniiti wajjaa ammas mana keessachuu wajjiin haasoo jiran gaa. Kan amma jaarsi osuma haasooti osuma isitti haasooti dhuufuu xar godhe beekte. Badhaasa hojii keenya addaa hayyee. Dhuufuu xar godhe gaa jaarsi osuma isii wajji haasoo jiruuti dhuufuun harkaa baatee dhuufuu xar godhe waggaa xar godhu jaartiin akka ilaalteetuma harkaa baate jetteetuma callifte. Isiinis haasaa itti fufte. Haasaa keessa isiinis dhuufuu tas goote. Inni xar godheemi isiin tas goote. Kana jaarsi akka fuula laaleetuma fuula gooyee arratti isaas meeqaa jeengaa muudii irra qabachuu barbaade. Arratti isaas meeqaa jennaani xarri irraa kaasee asii zaabbadhuu itti amisiinis. Xarri irraa kaasee asii zaabbadhuu. Egaa arratti isaas meeqaa isiin tas goote. Inni xar godhe. Inni xar goonaan isiin tas goote beekte arratti isaas meeqaa jeen. Xarri irraa kaasee asii zaabbadhuu itti. Ajaa'ibaati deebii sirrii argatee jechuun biraan dabarre. Isiinis abshaala. Anillee mudannoo jiran gaafa ijoollummaa tokko isinitti meetiin xiqqoo nakko filaame. Gaafaan dura gara waxxaatummaa kana ol seenu jiru mira waxxaatummaa kana ol seenu jiru ture beekta. Innaa micaa takka wajjin wal barre. Micaa sana wajjin wal barreetii akka wal jaalannu walitti himannee wal ballamne. Sa'a akkanaatitti za'aa masgida tokkoon naannoo isaanii jira beektaa. Giseedhaan fi masgidni san ishaa'ee azaanan akkuma azaananitti ani ulaatee isin duraan dhaabbadha ati naggabbee waliin jennee walii ballamne beektaa.
Hayyee jennee bal'ama sanii gadhee za'aan sana osoo hin ka'in dura tan dafee achi dhaqe. Azaanninis ni azaaname mucaan gabba hojiitti. Amma gisi gabbumaa akkanatti daftee gadi hin baane jedheetiin dallee ni beektamee kan biyyi keenya dallee amma na gibbii ijaarranii bar dallee kan akkanatti miggaara qaba. Lafti gannaa beektaa isii tan akkanatti kushiinaa isaaniitiin mee waan isiin godhu jirtu laale jedhee dallee isaaniitti tolbee akkana laalu jira beektaa. Osmaan akkana dallee isaanii gubbaa dhaabbadhee ol laalu jiru miggaarina jalaa cabee abaada isaanii keessa du'a. Akkuma lafalee obboleechisaa waraabeessaas. Kami caas waraabeessaa seenee jiranii na fiigaa na dhufe obboleessa siin na dhufe. Sareen na ceesisa. Saree tokko qabanii saree sunis na gakkee miidhaa jira alaa qabanii saree waraabeessa isaan isaan. Achirraan saree takka ganda kana keessaa naariyaa fidee san dura asii kufee dhiifamaan jedhee isiin na kofaldisan gubbaan na laalte. Guyyaa san booda gaafa isiin achinas tas baate gamnaan hin jalaa miliqaani. Naa waan akkasii faan nu mudate. Mudannoo bareedina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mana tahu kau dah? Aye. Akkasi ani silaa mudannoo takka ni laatu riikardi godha. Kami ni kaba. Kau mudannoo tiap mi berdo. Kau studio dia? Oh ni lagi seolah bahkan jatah host tu. Munira adanya, mana serta sah? Namoota ni qaba jaa. Maal ni qaba maal? Reefun jaarsa gaafa curee mijaartii lama qabda muta ka qabda jee dhiira gaafa dheetin deema dhiiruma jaartii lama qabduun barbaadee dhabe. Yaali. Oi. Salaamaleykum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Way ati gaafa biyya jirtu gisee roobni roobe kam taata? Way roobni ka cak. Yaa ni rafa. Wallahi like battaariyaa jala seeneetiin like libsi jala jira la. Mau ya sih, ya sih, nuti nasi ini mau angkat bana. Way yaa buni tola. Yaa Munira eessuma roobuu jira. Dirre dawa. Bakka. Yaa bosanuu ni bareeda. Ulaa bareedina akka rooba gachachachi like ama biyya raba takka rooba nagarreemi. Sagalee tanaa hin seentu jeetillaan. Yaa Bagaimana rete? Wallahi dhaggeeffachaa. Gurra kana akka cufataati akka banaa cufataa banna. Gaafa joo. Gaafa roobu. Turee ma qorqorroon akkasitti iyyitu hin jirtu. Ini iyyitu waa takka kuroo mala way dhagee sana lamas la ga'uu jaami. Yaa durgaan gaafan dura biyyaa bahu mana maatii teenyaa qorqorroon dhaame ree qaw yaa roobni waliin dhagee. Korniisa. Namni wal yaamne